Atiin aragaa ani gorsi kiyya kun lafan buubaayizee. Ani ilmi anillee xiqqoo miti dhugaa rabbii isiniin jira. Mootummaa sadi argeera. Mootummaa sadi arge. Abiyyi Ahmed wajjin mootummaa sadi arge. Mallas Zeenaayee argee. Hayilamaariyaam Dassaaleny arge. Abiyyi Ahmed arge. Mootummaa sadi argeera. Dhaggeeffadha ijoollee suudii jirtan. Amma waan samoona kana TikTok kanarra deddeemaa jiru argaa jirtani. Miskiina hoolaa arabaa duuba qabanii kan tumaa jiranii jechuudha. Miskiinumaan beekne hawaasa kan beekne. Rabbii ji'aana hiiksisaa yaa Oromoo tiyya tsooma naanan jira jedhama viidiyoo isaa tokko argitan imimmaan tiyyatuun ija kiyya keessa namartee booyee ofuma dalaa dabarse. Aboo abdeet immoo geemiin ittiin ergatiin wallaahi. Ani hin baadalagaa qaba daqiiquma xiqqishuu tura. Daqiiquma xiqqoottiin Maammadoo kanatti waa himee deema. Dhaggeeffadha amma ijoollee Suudi Arabiyaa dhaggeeffadha. Maal goota isinitti fakkaate? Abashaa qaba, abashaa goba, abashaa maa gobdanii isiniin hin jiru. Gixxim godhaati. Ududaa Suudiitii fi ududaa Yaman hedduu jirami. Yamanii Suudii hedduu. Dimbara Suudiitii fi dimbara Yaman hedduu. Gaara kinoo halqa ciraaloo fakkaatu san. Abashaa qabaatu gobaa malee achi keessatti morma ishii kutaa darbaa malee miskiina hoolaa arabaa duuba oolu guurtanii fiddanii asii miidiyaa irratti fiddanii tumtanii hanoolaa eeggatu akka tumsiisuun godhinaa dhugaan siniin jedha. Dhiira taanan dayyuu son ta'in ijoolleen teenyatuun dhiira hootaa silaa'uu karaa Suudii kana kan hojjetu ijoollee Oromooti. Bara akka jirtu Suudii kana kan hojjetu ijoollee Oromooti. Dallaalli gurguddaa Yamanii fi Suudii hedduu keessa jiran ijoollee Oromooti. Nafxanyaa maal goota isinitti fakkaate? Ududa Suudiitti kutaa ududa Suudiitii fi ududa Yamaniin keessatti odoo Suudi Arabiyaan seenii achitti kutaatii dikicha haadha shibutaa malee morma asitti fiddanii miidiyaa irratti tumaa ta'u kun. This is no good. This is no good. This is no good ijoollee Oromoo. This is all good. Yeah. This is no more. This is no more ijoollee Oromoo. Rabbi isiniin jaa. Miidiyaa irraan fidinaa. Yoo isin fiddanii tooyyee miidiyaa irra fiddanii asittiin kinoo qabna jettanii tumsiisan amma waan kaleessa godhaa ooltasan kaleessa amma gamasii mucaa san tumaa oolan jarri gamanaa kan keenya mucaa kana tumaa oolan hedduu lamaanitti ijoolleen tun tumamaa oolte jechuudha. Ajjeestan moo gallakkistan nama ijoollee ajjeesan moo gallakkistan na daraa keessan yaa Oromooti yaa na gallakkisiisa yaa Oromooti jedhe garaana nyaati wallaahi ajjeestan moo gallakkistan mucicha. Ani maalumaan godha uummata keenya kana uummata rabbi fuuldura zoon ajjeesan moo gallakkisan mucicha. Kinoo liivirra bidanii jara gamanaa warri Amaaraatis gamasii santumaa warri Oromootis gamanaa kanatuma kinoo akkanattiin liivii kanarratti kaleessa TikTok tana kottee takka oolchanii jechuudha. Miskiin hoolaa rabaa duuba oola. Hallafti itti bari'e dhugaa rabbi. Bineensa lafti itti bari'e sareetu itti tapha ta'ani. Bineensa kana hallafti itti bari'e argatanii kinoo akkatti tumaa oolan. Alchan jedhama. Aboo ijoolleen Oromoo teenyatuun dayyuusa dhugaa rabbiitish hojii akkaan hojjetinaatish hojiin akkanaa sirrii miti baay'ee. Hojiin kun sirrii miti dhugaa hojii gadheedha hojiin kun hoo gobuu dandeessan karaa fidina achumatti akka gootan godha ajjeestanis qaaltanis pannistanis waan gootanis achumatti godha malee miidiyaa kanarraan fidinaa baay'ee. Miidiyaa kanarraa fiddanii ijoolleen teenya Oromiyaa keessattuu ijoolleen teenya Oromiyaa ijoolleen Wallootillee rasaasaa qabdi. Ijoolleen teenya Oromiyaa albee gaariidhaan qabdi. Ijoolleen teenya Oromiyaa akka dubartii sodaattuu. Kanaaf hin godhina waan akkasii please. Dhiisaa muudii akkanaa kun hin corroba rabbi. Adabadhaa ta'u nyaadhaa. Mootummaan Suudiituu gaafa isin qabe kennu hidhaatti geessin darba waan ta'eef dhiisaa. Nafxanyaa akkuma qabuu dandeessan bara. Abashaa akkuma qabuu danda'an ijoolleen Oromoo dhugaan sin jedha. Maaliif karaa Suudii kana akka jiraniin kan hojjetan ijoollee teenya ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromooti. Achitti qabaatu akka gootan godha. Achumatti qabaatii እዛው መስራት ስራ እዛ መስራት ነው እንጂ ሚዲያ ረፍደኔ ኑሌ ገራን በሬስ ናሉጋ ታብታብ ጎዳም ከሌሳ ማኔ ገማናስ ደሜታን ኢያ ኦሌ ገበሲስ ደሜታን ቦአ ኦሌ ዱጋ ባይዞ እንጉዲና አከስ ኢሳ እሺ ጀሪ ጀረሚቲ አሙጫ ሰኔ ሳን እንገለክስነ እኛ የናንተን እንላቃለን እናንተ የኛን ልቀቁ ጀደመለ እንገለክሰን በርሳን ሶበኒ Isaan hin gallakkisan yoo inni achi fagaatee deemanii fuudhanii. Kanaafuu waan akkanaa oduma dhiistanii gaariidha itti fakkaata. Odoo miidiyaa irra fiduu baattanii. Ani gobaa dhugaa naqaa keessaa ilmaan sarootaa naqaa gin sooshaal miidiyaa irra fidina achumatti akka gootan godha achumatti dikichaadha ishee butaa garuu asirra ol fidina.
Ini galee asirra waliif fidina ani yaanni kiyya asirra waliif fidina miidiyaa jammara amma ijoollee teenya qabee miti jammara ijoollee Oromooti qabee as fidee miti achubaan isaanis qaban asirra waliif fidina asitti qabdanii waliif fidina achumatti goba maal gocha miidiyaa irra wal fidammaa miidiyaa irra fiduun ikkoo anis qabee koottu qabee atiis jechuudha bara anis qabee atis koottu qabee jechuudha si qaxxilda immoo mootummaan suudiitu siniiniisu maaliif jennaan amma kaameraan sin arga bara waan isin goota san kaameraan hin arga bara nama ajjeesuun biyya suudiitiitti immoo atis hin duuta. Nama ajjeesuun seerri sijjeessa. Ududa irratti waan gootan godha. Ududa irratti abashaa kuma qabuu dandeessan dhugaa guyyaa tokkotti kuma qabuu dandeessan karaa kana doshee irraa kamtu ilmoo irraatudha. Jarri mataa raatu doshiin karaa kana irraa kamtu qabuu dandeessan isin. Yamanii fi Suudii kana hedduutti odoo achi Suudiis ce'in achitti qabaatu barbaadan birrii awwalchiisaa. Isaan amma birrii awwalchiisa birrii akkatti qabanii awwalchiisanii faannoo hidhachiisan jechuudha. Nama tokko qabanii riyaala 20 riyaala 30 namarraa fudhatan. Riyaala 30 san faannoof ergan. Isinis oo dandeessan akkas godhaa malee asirra miidiyaa irra fidanii herreebinaan tuminaa isiniin jedha abbo ageessanii jirtan. Amma taa'u godha gaafii qabdan na gaafadhaa. Sin argaan gaafii qabdu na gaafadhu. Sin koomantii keessanii argu seenaa bar. Sin takkaan sin arga bar. Hinumaan argee akkuma ani baay'ee ija takkaan dubbisee ija takkaan akkasuma isin qisootima isin ilaalaa jira bar. Gaafii qaba. Erga dhati gaafii qaba kan jettu sun. Ganni jaarsa kee. Ganni akkam jirtaa qaaliitiyyaa. Aboo rabbiin akka namatti afaan kee damma haa godhu. Amiin jedhimee haa dhokku. Afaan kee kana rabbiin damma haa godhu. Akkam jirta qaaliitiyya naan jette. Amma uummanni asalatti duratti amma koomentii gaarii kan naa barreessisaa jiru. Ishii iyyuu bareedduuti. Giiftiitiyya. Yaa giiftii koo. Aboo waa'ee ganamaaf galgalallee siif haa dhaga'u. Maalii sooman qabdu maal taatee? Nyaachaan jira aree maa isoonis nyaachaan jiru bar sa'aatiin hin geenye sa'aatiin kushiinaatti seennu sooma hin qabna. Har'a sanoon namtittiin xiyya hin duute seete nanane guyyaa kana akka saree maraattu mana ala keessa deemaa oolee namtittiin kan kalee galgala ciiste kunu amma kaate amma kinu ijoolleen dhufanii kaasan. Hani hin duute jedhee nafseen tineetiin asitti na rakkatte. Yaa waaqa yaa bunayya yaa Gabreelii bunayya yaa maaramee haadha koo eessa abbaa kenna seensista eessas hinuma duutense akka itti ol seenuuf salphinas akkamittiin akka seenu. Yoo achitti duutee nadhii sanana wahii kaaqee kana keessa deemaa oole wahii dachii tana booxoxaa oole booddee ijoolleen dhuftee akkasittiin kaaste namtichi kaleessa galgala damtittii daaraa bulchaatuma bunuun oolu. Hanin beeku waan ishiin taatee sa'aatii kana hunda ciistu rabbiin kun haa beeku. Ijoollee bar galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 4tti ciiste bar. Hin turreeyyuu isheen. Soomaan jirtu waan ta'eef hin turre orgasuma rafte. Orgasuma rafte amma kaate. Amma hoo kaate kunoo harree daaraa beektu daaraa bakka daaraa itti gatan kosii itti gatan harree daaraarra gangalattu beektu. Harree daaraarra gangalattu fakkaattee iji ishiituun goda buute. Lafaa ol kaate yaa rabbi alhamdulillah hin jedhe ishiin hirribaa kaanan yaa rabbi faaroon kan kee haa ta'u hin jedhe dhugaa lafa nuun gadde otoo duutee nan dhiisa nan asitti morma koo kutanii si mishkilaa nuti keessa jiru si maa itti quba qabdan ijoolleen Oromootu dhugaa waaqayyo ammoo akkasitti asirratti sirbinu barrisin shaashiin itti dadhamaa rifeensa kiyyatti budaannaa harkaa nyaatti budoota sin budaadha manni tiktok kuni budaadha dhugaa rifeensa kiyya ammaan booda isinitti hin agarsiisu ani. Rifeensaan nagaadhaan guddifadhee bakka kana gahee kana budaan nyaatte narraa dhumate. Kinu akkatti kana guutee narraa buqqa. Zisis buda. Zisis orbo buda. Gaafiin qaba jedha kunoo tokko. Ayi argattu haatte gaafii qaba jettu kunoo hin argattu maaliin godhare yookaan immoo gaafii keessa irratti naa katabe eessa jirta moo? Ani biyya duutiif dullumni hin jirre hin jira. Akkasittiin akkas ta'e har'a. Namtittiin xiyya hinuma duuteense wallaahi laasim hinuma duuteense. Hinuma duuteense bakka hin duute kana nyaate waaqni hin jee. Sanuu ibamtee operaasyoon taatee turte. Sammuu kana baqaqsanii turanii wahiina salphadhee qe'ee keessan deemaa oole akka nama
sa'a foolattee dhaluu kaatee qo'imee namticha gaafiin qaba jedhu kanaan wal gashaa. Rifeensa kiyyaa arguun hin danda'amu Oromoo. Rifeensa kiyyaa ammaan booda anuuyyuu shaashii hidhachuu jaalladha. Anuu shaashii hidhachuu jaalladha. Baay'ee shaashii hidhachuu jaalladha. Yoon hidhadhullee kana akkanattiin maradha laala. Ani yoon hojii hojjedhullee akkatti shaashii kana maradhee hojjedha. Yoon suuqii deemus bakka takka deemna shaashiin irraa dhabamu. Kanaafuu maaltu asirratti na fichisiisee rifeensa kiyya budaa'an na harkaa nyaachisiise. Itti maradhaan akkatti. Mee eenyuun suni kan gaafiin qaba jedhu sun. Akkattaan bareeda jiru gaa. Bareedduu. ቆንጆ ነሽ ወላ እንዲህም ያምርብሻል፣ እንዲህም ያምርብሻል። ምንም ብትለብሲ ያምርብሻል። በሬዶት የድንቡሽ ውሸት የገኒቲ አቴኙ ማዳኦል ኤኙማ ኦል ኦፍቴን ጅራዳ ነመቴን ጅራዳ ዋና ማጥቁ ዋናማን ሀሰው ዋናማን ግርግሪን ጎዱ ግርግሪን ካሱ ኦሮሞን jechuu malee kon dhufes oromoo okko jechuu malee achuu hundee bee akka dhiiraa lafa kiyya qofforuu malee lafa tana humna tana rabbiin naa kennan lafa hektaara tokko kana galabbaxeetu maaniin qoffora በቃ ሹፍ ምንም ብትሆን ያምርባታል ልጅቷ አብዳሪስ እኮ ባዶ ሲያኤጉ ጉድቹ ወረቀዬ ኬኛ ሲያኤጉ ገኒቱ አምቱ ኢጀዚል አልተቆሬቲ ሲፋና ቆዋል ረቢን ጉድቸት ጉባ ጅሩ ሞቲን ሞቶታ ጎፍታን ጉባ ጅሩ ንጉስኒ ጉባ ጅሩ ኢጀዚል አልተቆሬቲ ሲሃናቁ ጠላታ ከሲ ያለት ያቡሽ ሲያከኑመት ተሄዱ ቢሉ መሲፋ ጎድ ያ ረቢ ያ አላህ አቲ ሞቲ ሞቶታቲ አቲ ጎፍቶታቲ kan anuma jala bush ana oluma qabiti yoluma na qabi dubbimti yoluma haa deemtu inaaftun akkasuma na argite haa waanyitu waanyuun akkasuma na argite haa waanyitu yaa rabbi yaa waaqa ko gurraacha garaa garbaa bashaasha maqaa dhibbaa yemmoo garaa taliilaa yaa rabbi yaa gooftaa ko kan maqaan dhibbaa kan maqaan kumaa guddicha gubbaa jirtu ati jaamsi na halaka de Muhammad rabbiin choo jedhee narraa qabi jaarsa kallee faalla narraa qabi jaartii kallee faalla narraa qabi intala fallee faalla narraa qabi ilma kallee faalla narraa qabi dubbatee dubbachiisa narraa qabi haasa'ee haasofsiisa narraa qabi haqa namatti hin dabarsiin kan koo namatti hin dabarsiin tiyyumaan nabush kiyyumarra nabush baqaraan an jedha boonaan baqasi haa baqaqsu seexan yaa rabbi Allah yaa rabbi si kadhanne yeroo ammaa kana du'aayin illee namarraa qeebalamti yaa rabbi ati gubbaa jirtu waan hundanaa guuti ati rakkootiyya hunda'uu naa guuti rakkootiyya hunda'uu naaf arki qoda rakkootiyya hundayyuu ati naaf hodhe yaa waaqa yaa abbaa ko rakkina kiyya hunda'uu naaf rakkati qimamoota mana maadaamii ati yaa rabbii ko ati gargaare hunna ta'iif haadha ta'iif abbaat amiin jedha ijoollee waslaatota nan amiin jedha yalla amiin balu wallahi amiin balu du'aayidha this is original du'aa yalla amiin balu kushi qimamoota warra kushina arabaa keessa jirtan amiin jedha Muhammadoon rabbiin sa'u jedheen inni maal amiin beekaa miti isin amiin jedha meeyyeen dubartoonni qimamiiwwan ko siidaa keessan na haa godhu gooftaan amiin jedha isiniin eebbisa amiin jedha Boni yagalato takkisa waach yaa rabbi ijoollee tanaati hunna ta'iif yaa waaqa ijoollee tanaati hunna ta'iif yaa rabbi ati abbaa ta'iif yaa rabbi akkuma isaan nagaadhaan biyya isaaniitti deebise hamtuun isaaniin argin hamtuu sin laalte qoreetti sin aanaqo dhugaan sinin jedha ijoollee shamarran biyya arabaa jirtan isin jechuun shamara biyya arabaa jechuun ofii ishiitii akka shaamaa bobaateen namaa akka shaamaa ifti dhugaa rabbi shamarri biyya arabaa eenyumaadha oli isin wanni isin beekuu qabdan eenyumaadha oli laali rabbiin biyya lafaatti illee sinaa milkeessu biyya achiitti illee sinaa milkeessu milkaa
bakka deemtanitti milkaa duniyaatti illee milkaa akiraatti illee milkaa jaa'ila jaa'an jaarsan qabne jaarsa bareedaa isiniif haa kennu. Kan jaarsan qabne jaarsa bareedaa isiniif haa kennu. Kan jaarsa qabdan immoo jaarsa keessaniin afaan wal isin haa beeksisu. Kan ilmoo qabdan ilmoo teessan isiniif haa guddisu. Kan ilmoo hin qabne immoo ilmoo isiniif haa kennu. Dachaa darabeedhaan isiniif haa kennu. Mana keessan mana gaarii isiniif haa godhu. Dafqa keessan dafqa gaarii isiniif haa godhu. Dafqi namaa isinitti hin darbin. Dafqi keessan namatti hin darbin. Haqa namaa nyaatina haquma keessaniin bula. Rabbiin haqa keessan irra sinaa bushu. Rabbiin haqa keessan irra sinaa bushu. Yaa ijoollee biyya Arabaa. Yaa ijoollee biyya Arabaa. Namni nuu na'u hin jiru Rabbi isiniif haa na'u. Namni isinii na'u hin jiru Rabbi isiniif haa na'u dhugaa. Rakkoo keessan hundaa Rabbi isiniif haa argu. Rakkina keessan hundaa Rabbi isiniif haa argu. Cinqii keessan hundaa Rabbi isiniif haa argu. Waan isin rakkattan hunda Rabbi isiniif haa guutu. Waan isinitti ulfaate hunduu Rabbi isiniif haa laaffisu yaa abboo. Abboo waan isinitti jabaatte Rabbi isin haa laaffisu yaa ijoollee biyya Arabaa. Yaa shamarran biyya Arabaa. Keessattuu jiin tuni jiina ulfaattu. Ji'a hirriiba hin qabne. Ji'a itti dadhabnudha. Abboo waaqni dadhabina keessan kana isiniif haa ilaalu. Aboo biyya ormaa gahee isin haa jiru. Aboo biyya keessanitti nagaan isin haa gashu. Aboo biyya keessan keessa isin haa jiraachisu. Aboo biyya Itoophiyaa sanas Rabbiin nagaa haa godhu. Afaan keenya wal nu haa beeksisu. Yaa Rabbi afaan keenya wal nu beeksisi. Yaa Rabbi yaa Allah har'a maali kajoo. Yaa Rabbi afaan keenya wal nu beeksisi. Biyya teenya nagaa nu godhi. Biyya keenya nagaa nu godhi. Uummata keenya nagaa nu godhi. Dachee Oromiyaa nagaa godhi. Nageenya buusi yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi guddicha gubbaa jirtu. Bashaasha maqaa dhibbaa. Gurraacha garaa garbaa. Eemoo garaa taliilaa. Guddicha qaalii hundaa. Yaa Rabbi kiyyaatti nagaa godhi. Ijoollee tana ristii isaanii baniif yaabbe. Ristii keessa isin yaabanu yaa joo. Jaarsa gaarii isinitti haa qabu. Ilma kallee faallaa isinirraa haa qabu waa'ee. Ilma kallee faallaa isinirraa haa qabu keessattuu. Maammadoo Rabbiin fuularraa zoorsifate waa'ee isinirraa haa qabu. Amiin yaa waaqa koo amiin. I love you shamarran biyya Arabaa. Dhugaa Rabbi. Miidiyaarratti fidan jechuudha. Osoo amma mucaan miskiintichi sun ajjeefamee ijoollee tanaa itti gaafatama. Silaa uummata walloodhaaf namni uummata walloodhaaf qarshii takka hin gumaachin guyyaa takka sagalee ta'ee hin beeni afaan keessan hin banina miidiyaa deemtanii an dhugaan isinitti feetuu na arrabsita feetuu na jibbita. I don't care. Namni na afaarsuuf waa dalagu miti. Namni na arrabsuuf illee waa dalagu miti. Nama dhugaa dubbadhee waa hojjetu. Feetuu na arrabsita feetuu jibbita. Wanni amma godhamu jiru sirrii miti dhugaan isinitti hima. Kana ani hin deeggaru yoomillee arras hin deeggaru. Borus hin deeggaru waan akkana nama faarfamuu jaalatuu mitiin isin hin jiran ganama galgala na arrabstan ummata keenyaatu na garaa na balleessan ummata achitti du'u jiru ummata hospitaala keessatti rakkoo meeqa keessa jiru ummata ilaa amma sagalee nuti bar waamee qataanii asli mubaarak ana ummanni kun akka sagalee harkatu ka godhe keessa nama tokkoon isin galee hirriba dhabne guyyaa meeqa guutuu waan akkatti iyyinuuf ummanni keenya rakkoo keessa jiru keessa akka ba'uufi. Still hospitaalli manni yaala akka jaaramuuf godhuuf deemna jechuudha. Isi wannummaan ajandaa fiddanii uummata kana wanni ustaazota sheeka akkasii hidhameessan mana hidhaati akka boogoone asliinis ni jira waan dandeenyu nutis gargaaree akka gargaarsinu qagoone ajandaan warra adaamaatillee akka dhaabbatuuf ajandaa warra adaamaa dhaabbattee jirti feesbuuk gubbaa hattootni achirra deddeemanii uummata keenya burjaajeessu kaansan likkii ittiimne kaanis dhiifama gaafate kaanis adda dhaabbamte jechuudha. TikTok irratti fidan kun namni sabaaf yaade waan akkanaa hin hojjetu. Namni Oromoof yaade waan akkanaa hin hojjetu. Dhiini obboleessa isaa kaachitti gannaqamu jiru. Silaa isa yaachise waan akkanaa hin godhuun isin hin jee. Osoo godhe miidiyaarran fidu. Miidiyaan wanta qabu gadi hin dhiisu. Isinii galaa miti miidiyaa wanta qabu gadi hin dhiisu. Amma dubbiin kun ajandaa guddaa ta'a. Jidduu kanatti eenyu sagalee dhaba uummata keenyaa sagalee dhaba jidduu kanatti maaliif fidanii miti maaliif tumanii miti miidiyaarratti maa fidanidha. Sagaleen uummata keenya akka dhoofamtu fidan. Osoo tumurraa qabaatan dhiirti qeerroo kamtu nama qabee nama hidhee irra dhaabbata. Osoo zabbaxuu fi cabsuun jiraate miidiyaarra fiduu maaltu barbaachiseen isin jechuun jira bara. Dhugaa gisee isinitti himan fudhadhaa. Yoo dhugaa hin barbaadne dhiisaan dhugaa malee hiba hin dubbadhu yoo millee. Keenya xiqqaa jaalatu miidiyaa kanarratti as jala deemtee waa hedduu naasayin sigalee sababa keetiin amma sagalee ol fuudhee dubbatu jira. Dubbaddu hayyuun inni deemaa amma dadhabeet hin jiraati yaafuu. Dugala toomi maayikii dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo waa takka beekuu qabdan.
gaafa Jowarii Shaashamannee dhaqee Gabaaf siyaasa dubbifatu ani amma ba'uuf jireenya. okay mucaan Jowarii gaafa Shaashamannee dhaqu bombii doosuuf jedhaniiti gadirarraa sun waa meeqa Oromoo irratti fiti. Namtiingii godhuu qabaa jechuudha. Waan hunda yeroo hojjetu jechuudha. Kanaaf wanni hojjetame gara Oromootiin maqaa afaan nutiin nama qaban sun dogongora guddaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waan barbaadan kaameraa duubatti godhuu mirga keessan namni isin dhoowwuu danda'u hin jiru. Garuu kaamerarraan deemuun ajandaa walloo kana jirjiirsisuudha malee waan biraati miti. Fakkeenya nuti amma haga amma dubbannu kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf maayikii fi akkasuma mubaarakii aslii namoota hedduun jechuudha walloo mabrakii ijoolleen hedduun jechuudha waan kanarratti namni hedduun anarraa kaasee azoorrafiin guyyaa meeqa irratti agartee namni hundi irratti agartee waan danda'uun gargaaradha sagalee taa turre jechuudha. Kanaaf garuu dhugaa dubbachuudhaaf wanni irraa haasofnu ardhallee borillee waan hojjetamu keessatti if eeggannoodhaan dalaguun baay'ee barbaachisaadha. Waa baradhaa yeroo hunda jechuudha. If eeggannoodhaan yoo kan waan dalagni taate rakkoo cimaa keessa seenna jechuudha. Usii ati akkasii maali akkasii jinni akkasii kun dhiirummaa miti jechuudha. Dhugaa isinitti hima. Kanaaf if haa eeggannu waan dalagnu irratti habajaa Oromoo irraa waan fuudhu takka illee akka hin dalagne isin jechuu barbaada. Maayikii halkan gaarii bulee yeroo gaarii qabaadhu nagaatti bakka walitti deemna yeroo biraa. Dhageeffadhaa waa tokkoon isinitti hima. Uummanni keenya Walloo hedduu kufaa jira. Qabsoo keessatti kufuunis kuffisuunis hin jira. Haa kuffisan miidiyaa kanarra fidanii nuti ajjeese namni jeen jiru. Garuu maali qaalicha faannoo tokko du'e nama jabaa Amaaraa keessaa nama jabaa eenyu maqaan isaa wallaali nama jabaa tokkotu likkii galchite jechuun manni Walloo. Garuu asirra fidanii nuti ajjeese santu ajjeese yoo nama tokko dhahuu feetan dhooytanii gaddarbuu sammoota uummanni gabbee booyaa jechuun asirratti viidiyoodhaan fidinaadha wanni naan jechaa jiru. Maaliif dhooytanii maaliif cabsanii miti no Oromoon kabajamuu qabdi garuu Oromoon kabajamuudhaaf miidiyaarra fiduudhaan qabdan. Oromoon sodaatamuudhaaf miidiyaarra fiduu hin qabdan. Kana kan naan jechuu jiru. Miidiyaan waan qabe gadi hin dhiisu. Rakkoon uummata keenyaa eega darbee booda waa hedduu godhuu dandeenya. Rakkoo uummata keenyaa kana haaf sagalee uummata keenyaa akka hin dhookanne waa hedduu godhamaa jira. Akka dhookatuuf waa hedduu godhamaa jira. Nuti immoo sagaleen uummata kanaa akka hin dhookanneefis irratti hojjetaa jirra jechuudha. Saniifuu warra akkanaa warra qarshii takka uummata gargaaree hin beekne kana sababa nam tokkootiin sagaleen namoota kumaatamaa akka hin dhabamne kanarratti dubbachuu barbaade. Saniifuu nagaan turaa anis dadhabeen jira. Gizee biraa booda walitti deemna jechuudha. Iji xiyyaa sirrii nan jiru.